eeggatteetti natti fakkaata faayyoon anillee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ergan biyyatti galee jaarsa dhabee miti kan hin taa'e nama baay'eetu na barbaada ture. Ani garuu nikaa nama baay'ee nama faana jireenya hin jalqabu jedhee nikaa nama baatanii heerumuun nama biraa faana jireenya jalqabuun waan sirrii hin taaneef kan nama baatanii heerumuun haraama waan ta'eef rabbillee hin jaallatu waan ta'eef kanaafuu kanumaaf hin callise ta'a malee jaarsallee dhabee miti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jiruu kiyyas eegaluu wallaalee miti. Rabbi waan hin jaalanne tokko jiruu biyya lafaatiif jedhee rabbiin hin gaddisiisu jedheen malee kanumaaf hin callise ta'a jirraa sinillee na gorsaa jirtu jiruu kee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harqafuun jirre turtu ijoollee Oromoo qaalii fi gaarii akkam jirta hundumti keessanii baga jiraatan isin jechuun jaaladha. Egaa walitti deebinee jirra alhamdulillah. Istiidiyoon keenya akkuma beektan jechuudha. Istiidiyoo keenya kiyya namni hin beekne hin jiru. Istiidiyoo kiyyaadha. Na istiidiyoo keessatti jeebee jira. Akkam jirtu fayyaa keessan jirtu jechawaattu alhamdulillah. Anis nagaa kooti. Egaa har'anis waan tokkorraa dubbachuun dhufe innis maal yoo jette waa'ee caaltuu tan dura sirraan dubbadhiin ture akkuma hundi keessanii beektan jechuudha. Caaltuu fi hajji. Egaa caaltuun har'aa laaltee dhugaa dubbachuuf ani caaltuun obsa qabdee dheentira wantiosiirees dhugaa ta'e inni akkana jijjiiraa fidee morka isaatiin illikii isaatiif waan biraa keessa kan hin seenne uf qabdee taa'uu isii baay'ee natti tole. Osoo dubartii tokko tokko taatee jarjartee illikiidhaan haay kan inni kudhan jijjiiru anillee kudhan jijjiiruu qaba yaada seenu qabdi. Garuu ammoo jireenya mataa ofii hunda caalaa jireenya ofii tasgabbiidhaan waa hundumaayyuu ilaaluu jirti baay'ee gaariidha. Obsii hodhakkaa imaanaati amaamre. Kanaaf obsii qaqqabsiistuu waa hundaati rabbiin obsa hunda kennaayyuu kennu. Wannuma kamirrattuyyuu obsii furmaata jiru jireenyaati. Galma keessaa kaayyoo keetiitillee jechuudha. Kaayyoo kee milkaa'uudhaaf obsa qabaachuu qabda. Gufuu sitti hammaatu yookaan sitti heddummaatu hundumaayyuu yoo obsa qabaattee dhaqaatti tarkaanfattee kaayyoo san qaxxaamursuu dandeessu jechuudha. Kaayyoo san galma geessuu dandeessuudha. Obsaan qabdu yoo taate jireenya kaayyoo kaayyessitee galma geessuudhaan jireenyuma mataa keetiin dhaabbattee deemuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu rabbi hunduma keessanaayyuu obsa nuufaa kennu. Obsi baay'ee barbaachisaadha. Haala jiruuf jireenya kam keessattuyyuu namni obsa qabu waan dhabe tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf caaltuun dubartii jajjabadee yaada. Obsaan kabajaadhaan teettee nikaa isaa osoo nikaa ofirraa qabu gara biraatti hin seenu jettee kabajaadhaan eeddee har'a garuuyyuu eegeen jira. Hanga biyya gadi dhiiras na gaafatus dhabeetii miti. Anis nikaa osoo ofirraa qabu nikaa biraa irratti seenuu hin danda'amu jedheetiin eegaa ture. Amma namoota itti ergee irraa ofirraa buusaa jette obboleettii teenna. Wanti kun yoo dhugaadhaan ta'ee na hajjiin wanti kan dhugaadhaan raawwatamu ta'e garuu chaanala kun guddisuuf deemoo ta'e irraan beeku wallaa waalamii sanii isintu beeka. Garuu wanti kun dhugaadhaan yoo raawwatamaa jiru ta'e akka nama tokkootitti jireenya koo irraa fageessee jireenya koo isa haarawaa eegaluu barbaada. Maaliif jenna borullee naaf hin ta'u naaf ta'ee wanta isarraa abdatu akka illee hin jiru jechuudha. Isii miti kajiyaasuu fi deemee qaqqabni gollabaa baasaa jira. Namni ilmi dhiiraa horii nagada yookaan daldala akkasitti jijjiira malee dubartii akkasii jijjiiruun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf isallee rabbiin nuuf haa qajeelchu obboleessa keenya karaa haqaa isaa agarsiisu jennaani namni nama baruu nama bara malee maamire. Kanaafuu nuuf haa qajeelchu jenna keenya badaa kennallee eessa finnaree. Kanaafuu caaltuu akka nama tokkootitti kan yaannamuu fi akkuma dura obsitee teettee obsitaayi nikaa karaa maseeraatiin gaafadhuutiin jaarsotaan irraa ofirraa buuseetillee jireenya kee yeroo kee qaalii kana ofirratti hin gubini. Yeroo kee qaalii kana teettee ofirratti lafatti hin dabarsini. Yeroo kee qaalii kana fayyadamee jireenya keessa haarawaa eegalin jira akka dubartii takkaatitti. Meesin maal laamtaniif caaltu osoo ana ta'e hojjettanii maal yaaddan. Garuu dhugaa dubbachuuf isiin dubartii jajjabaadha. Eeddee haqa sanuu ofirratti qabdee hamma nikaa kanarraa butti nama biraatti hin dabalamuu jettee taa'uu isii kuniyyuu
dhugaa dubbachuu fi baay'ee irraa gammadee jira. Akkuma beektan osoo nikaan irra jiru heerumtee nikaa irra gootee garuu nikaa irra hin ta'u baaxila. Nikaa ofirraa osoo qabdu heerumtee ilmoo tan dhaltu osoo nikaa kaanuu irra musiin nikaa godhadheettee heeruma jettee kan deessu jira jechuudha. Yeroo ammaa kanaafuu faashin ta'ee jira. Erga waan goote dhuftee sheeka gaafatti oolumaa gaafatti jechuudha. Kanallee rabbi nu haa laaffisu. Nama karaa haqiiqaa argu nu haa taasisu. Anaaf isinillee rabbi nu haa qajeelchu obboleewwan keessan jechuun barbaada. Egaa caaltuu mee akka dubartii takkaatitti dhaamtaniif maalidha? Yookaan akka dhiiraatitti bakka buutanii dhaamsi isin ce'ee obboleettii keessan kanaaf dhaamtan mee maalidha? Ani garuu jireenya kee isa haarawaa karaa halaalaatiin karaa seera qabeessaatiin jaarsotaan nikaasan irraa buusii maatii keetiin maatii jira lamaanii keessa lachuu walitti fidii karaa seeraatti ofirraa buusii yookaan akka faashinii amma dhufe sharee firdibeetii deemtee isa osoo hin beekne ofirraa buuftee kaan hidhachuu osoo hin taane karama jaarsotaatiin isatti jaarsota ergitee karaa seera qabeessaatiin eeyyamuu isaati ofirraa buustee bultii isii halaalaatti seentee bultii inshaallah raaha qabeetti akka eegaltuun dhaamaa fi rabbiinis haa qajeelchu. Namni obsa qabu miidhamaan rabbi qabaa mire namni obsa qabu obsaan aannan goromsaa dhugaa jette Oromoon duruu. Kanaafi rabbiin haa bultii haala galfii bultii gammachuudha rabbiin siif haa kennu siin jenna. Jajjabaadhu akkuma dura obsitee jettan mallee obsii karaa seeraatiin ofirraa bultii ta'ee galii yeroo ta'e qaama kee bareedaa yeroo kee bareedaa kana jireenya haarawaa eegalii itti fayyadam yeroo qaalii kee ganadhaanii mees maal jettaniin jechuun barbaada. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyya hiree saree maraattedha. Bakka isin nama geessin beektu filataan abbaadhaa murteessaan carraadha jedhama mare rabbiin hiree namaa haa qajeelchu. Abbaa gaarii dhalatu mannaa hiree gaarii dhalatu wayyaa itti Oromoodha. Akkamitti jedha duraan jechuudhaan yeroo akkas jedhasan akkan osoo abbaa hiyyeessaallee dhalatanii hiyyummaa saniin nama qeeqanii akkamitti jedha. Garuu ammoo argee jira keessa ga'ee jira natti dhagahamee jira waan hundumaa kanaa ta'ee jira jechuudha. Dura akkamitti akkana jedhan jedha. Garuu iyyuu abbaa gaarii dhalachuu mannaa hiree gaarii dhalachuu isa wayya. Hireen gaarii hireessuun ammoo itti hafa kee nuka ammaa kana waan ta'eef jireenya maatii keetii akkuma ta'e illee jiraattu hanqattus gabbattus homaa miti keessaa as baata. Garuu ammoo jireenya itti hidhattu sanii kan ilmoo itti godhattu sanii kan bakka haadha keetii buutu sanii haadha lammaffaa haadha kee keessaa baatee ati haadha lammaffaa taatu bakka haadha keetii buutu sanituyyuu hunda caalaa kan maatii caalaa ulfaataadha waan ta'eef rabbiin yaa abbaa gaarii dhalachuu wayyaa manna hiree gaarii dhalachuu wayyaa jette Oromoon waa laalti waa malee hin jenne aadaa dhugaadha. Mammaas Oromoo tokko ta'u yeroo laattiraa maaliif akkana jedha amma mootiyyuu irra gahee jira jechuudha. Gubatan malee gubaa namaan beekan jette Oromoo. Kanaaf obboleettii teenna rabbiin bultii gaarii bultii haara galee ta'a akka ati barbaaddu tan rabbii ofiif jaalate siif haa fidatu rabbiin ta ofiif jaalatu tasiif ta'a jedhe ta haara galfii qabdu rabbiin siif haa kennu siin jedha. Ati hawwitus ati hawwiteef osoo hin taane hireente lafa jirti rabbiin hiree bareedduu hiree qajeeltuu siif haa kennu caaltuu teenna jedhaanillee du'aayii godhaati hundumti keessaniiyyuu isin warroonni shamaraa hoo maalirraa hubattan garuu ijoollee dhuftee osoo hajjiin abbaa manaa qabaa beektu tanarratti dhuftee diddirii caarrataa jechuun sibichara osoo hin taane yeroo amma babal'atee jira caarrataa dhiirarratti deemuu kun jechuudha. Firriidhaanii yootu asii bilbiltee miskiinni karaa jaalala qulqulloonni qulqulluu hojjaa jirtu tun mallaqaan dhuftee ta'onnee qulqulluu kennituuf harkaa dhaamsitii jechuudha. Kun ammoo dhugaa rabbi nuuf haa laaffisu. Garuu hojii jiraachuuf osoo hin taane harki caalaa yeroo ammaa kana bultii bareedduu yoo namni tokko ijaarrate bultii bareeddisu akkam ijaaramte kan jedhu gidduu seentee akka shiixanaa bultii sanii iddee biraatti dubartoonni gariin jechuudha. Dhiironni gariinis akkasiidha hundaa miti. Kanaafuyyuu rabbiin nama bultii namaa seenee raggii gurraallee rabbiin nama of qusatu rabbi nu haa taasisu. Ulfaattuudha wanti bultii namaa keessa seenuun bultii namni tokko ijaara keessa quba laachuun baay'ee ulfaataadha yaa obboleewwan kiyyaa. Rabbiin isirraas gaafatu ta'a akkasatti haftu gaafa fuuldura rabbii deemtu irraa gaafatamuuf teetta waan ta'eef rabbiin nama keerii hamma jiru waliin facaasu nu haa taasisu jechuu barbaada. Obboleessa keenya hajjiillee rabbiin karaa ofii jaalatu irratti
isa haa qajeelchu, isaaf ifa haa godhu, ifa itti haa agarsiisu. Haraam wanti kun daldalli kun sirrii ta'uu dhabu karaa zim jedhee deemaa akka jiru dukkana keessa akka jiru rabbiin isatti haa mul'isu isaan jenna. Karaa isaatti agarsiisu namni nama dogongora ofii beekee taasii achi dabarsisuun dogongora ta'uu beekee too'ibatee karaa irra qajeelaa irratti deemu rabbiin nuuf haa taasisu. Akkasumas obboleewwan teenya ijoollee shamaraa horoota wajji deemaa jiranii horoota isarratti dhufasan illee rabbiin isaan haa qajeelchu. Qajeeluma isaaniif haa laatu rabbiin karaa haqaa isaan haa agarsiisu. Anaaf isaan illee rabbiin nu haa qajeelchu. Warra karaa haqaa arginu haa taasisu isiniin jechuu barbaada. Obboleewwan keenya hundumtuu yaada babbareedaa kennaa fi jajjabeessaa bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Turtii wajjin gooneef galatoomaadhaa. Yoo dogongorri jiraateef komentii jala naaf kaayaa. Qeequmsa qabdan komentii jala naaf kaayaa. Caaltuu viidiyoo gabaabduu tana miidhageeffadhaa. Yaada qabdan nu barreessaa. Caaltuullee jajjabeessaa du'aayii godhaa fi isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ajaa'ibinatti ta'ee baatiin 3 fi 2 kun yooma akka dhumatti eegaa jira. Eenyu akka dhufu muddamee jira. Baatiin 2 kun 3 kun dhumtee baay'ee muddamee jira. Eenyuma akka fuudhu ilaaluudhaaf baay'ee tokko muddamee jira. Nama baay'ee argee ture, nama baay'ee argee nama akka jii waan itti man hin dhageenye waan ofii isaatii yaade malee nama waan tokko hin dhageenye nama akkasaa biyya lafaa kanarratti argee hin jiru. Kanaafuu rabbi isaa qajeelchuu isinillee du'aayii godhaa fi rabbi akka isa qajeelchu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa anaafillee du'aayii naa godhan isiniin jedha. Akka jaarsa gaarii natti qabu akka jaarsa hajjinarra hin qabne hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa nama gaarii akkanatti qabu isinillee du'aayii naa godha. Nama akka jii osoo hin ta'in nama faayidaaf nama barbaadu osoo hin ta'in nama jireenyaaf nama barbaadu nama jiruuf nama barbaadu akka rabbiin natti qabu du'aayii naa godhan isiniin jedha. Du'aayiin keessan faayidaa qabdi waan ta'eef. Mucayyoo mana keessatti utaaltu kanaaf dhaamsin qabu yoo jiraat amma baatii 2-3 utaaliin siin jedha. Sanaan booda ofiinuu gurra qabee gadi si darba. Amma baatii 2-3 utaaliin siin jedha. Baatii 2-3 turraan ofiinuu gurra qabee gadi si darbee tokkommoo wal galchee si gabbaatan siin jedha. Kanaafuu rabbi siiniif haalaaf sun siin jedha. Waan hordoftaniif ulfaadhaa kabajamaa. Galatoomna isiniin jedha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole sheer laayik gochuun